irraa dubbatteen fin Jawaar odoo daqiiqaa takkaaf hin boqatin sa'aatii 24 rakkoo uummata kana maxxansaa jira bar sa'aatii 24 bar odoo hin boqatin taa'ee rakkoo dhimma uummanni kun jechuun itti boo'ee itti himatu imimmaan uummata kana maxxansaa jira eenyutu itti jira akkasitti mee eenyu sila mee odoo inni guyyaa tokkoof callisee uummanni kun eenyutti hafuura baafata eenyutti hafuura baafata haa dhumuudha uummanni kun haa dhumu haa badu maal balleessee Jawaar taa'ee dhimma uummataa rakkoo uummataa gidiraa uummataa dubbachuudha maal ta'e jetta maal ta'uu dhabe kaleessas yoo ta'e seenaa waggaa 100 dabre keessatti hin raawwatamin raawwateera waggaa xiqqoo keessatti waggaa 5 keessatti qabsoo uummata Oromoo waggaa 150 turte waggaa 5 keessatti goolabbii injifannoo ajaa'ibaa argamsiisee jira Oromoo bahaa kaabaa fi 100 taasisuudhaan Oromoo maal akka ta'e argamsiisee jira Oromummaan maal akka taate immoo argisiisee jira jechuudha aangoo akka hin barbaanne faayidaa takka akka hin barbaanne dabarsee qabsoo ofii isaatii aarsaa itti kaffalaa ture dabarsee obboleeyyan kiyya jee Abiyyii fi lammatti kennee jira jechuudha kana ala Oromummaan hin jiru kami eenyutu kana godha aangoo odoo barbaade faayidaa odoo barbaade Abiyyii fi lammaa waamee itti kenna keessaa ba'ee warri kun Oromoodha lakkii waliin ajjeefnu aangoodhaaf jennee aangoo irraa fudhanna jennee warra kanaan wal afaan dhaabanne uummata Oromoo rakkoo hin taane keessa hin finnu nama je'een alaa kamiree Oromummaan isin nuuf himuuf deemtan wal kijibaa wajji deemna wal kijibnee immoo eessa geenna hin ga'u kakaleen hin ga'u kanaaf uummata kanarraa dhaabbadhaa yoo dhugaa uummataatiif dubbachuu barbaaddan namuu bakka dandeettanii waan dandeettan waan isinirraa eeggamu ba'a waa'ee nama dhuunfaa dhiisaa waan nama sagalee uummataaf ta'u dhiisaa hinaffaa jibbi har'a eessanuu isin ga'u dhaloonni kun jechuun dhaloota akka kaleessatii miti abadan abbaan fedhe hin danda'u dhaloota kana sobeen kijibeen fakkeesseen wajji deeman hin danda'amu namni si dhaga'u hin jiru jechuudha